Kun Sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Sagantaan raadiyoo daandii haqaa torbanitti guyyaa 5 kan isiniif dhiyaatu yommuu ta'u, afaan Oromoon guyyaa 3 roobii kamisaaf sanbata. Sagantaan afaan Amaaraa guyyaa 2 kibxataa fi jimaata isiniif kan tamsaatudha. Raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa musliimaa bal'aati. Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Kun tamsaasa sagantaa raadiyoo daandii haqaa 176 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Bitooteessa 24 2016 akka lakkoofsa biyya keenyatti Bitooteessa 15 2008 akka lakkoofsa Hijratti Jamaadul Saanii 14 1437 sagantaa raadiyoo daandii haqaa guyyaa kamisaa isiniif tamsaatudha. Hinsehinaa waan nu gootan warra dagatu nunsehinaa nu dhiisaa nurraa taa'ee ofii kee ja'ii muslimarraa taa'ee boruu keef ja'ii nu dhiisaamee tuttuqinaa nu dhiisaamee nu fataninaa sodaan sahinaa nu kaalliifnaan sodaan sahinaa nu obsinaa Nudisame tutukina nudisame nufatanina sodan sahina nukallifna sodan sahina nusinan بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبجمتوتا في دقيفتوتا هردفتوتا سغنتا راديو داندياكا سلاما أمة جنتا كنتاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جتشودان نجينيا كينا جلقبا إسنغافنا Nageenyi keenya jaalalaa fi kabajaa bakkuma jirtanitti qilleensa irraan isin rakkabu akkam jirtu kabajamtoota jaallamtoota raadiyoo daandii haqaa. Alhamdulillahi rabbil alamin akkam jirtan nageenyi keessan badhaadha daadoo babaaroo nama sa'ii keessan nagaa diqqaa guddaan nagaa ardaan keessan nagaya qe'een keessan nagaa oolma bultiin keessan nagaya afinaa fayyaaleyyii nageenyi keessan qixxee yooyyaa jennee harka fuune. Yooyyaa jennee harka fuune irra deebine kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoo daandii haqaa sagantaa keenya kan guyyaa kamisaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Amma xumura sagantaa keenyaatti waliin turaan affeerraa keenya akkuma barametti har'asi wal duraa duuba sagantaa keenya tartiiba isii qindeessinee isiniif dhiyeessine jalqaba irratti oduutti isinii dhihaata. Oduutti aansuun immoo qophii baramee kan idilee qophii imala ilmii itti aansine immoo qophii galmee seenaa sanatti aansuudhaan immoo qophii munaafiqootaa fi dirree qabsoo jedhu wal duraa duubaan isiniif dhiyeessina. Ammas irra deebine turtiin keessan nu wajjin haa ta'u jechaa sagantaa har'aa wajjin kan isin keessummeessaa isin wajjin turu. Ana obboleessi keessan Hamzaa Booranaa obboleetti teennaa aslii Oromiyaa wajjin ta'uunidha. Hayyee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkuma duraan isiniin jennetti wal duraa duuba sagantaa keenyaatiin akka isiniif dhiyeessinuuf mallutti kanatti aansine oduu isiniif dhiyeessina. Oduun booda anii fi obboleessi kiyya Hamzaa Booranaa sagantaa keenya har'aa waan qabanne bal'ina isaanii isiniif ibsuun walitti deebinya. Ammas turtiin keessan nu wajjin haa ta'u garuma oduutti. Dure Rabbit isin himana qaddacha Rahman isin gesina wanda ganu tasalsahina sahinan sena sahina sahinan sena sahina qasowan hifanu sahina abdi wa muranu sahina
sabrin sodamite sehina kawe wa mohatan sehina sehina sena sehina sehina sena sehina tisanu rata nurakina boru andaganu sehina boru ni defana shakina السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في هوردوفتوتا سغنتا راديو داندياكا oduwwan guyyaarraa qabannee isiniif dhiyaannee jira. Oduuwwan guyyaarraa kan isiniif dubbisu ana obboleessa keessan Hamzaa Boranaati. Mata dureewwan oduu Alima guddaa Sheek Jeelaan Adaanoo dabalatee kan galmee Abdullahi Aliyyuun himataman musliimoonni 5 murteen kennamee fi caamsa 4,2008 ragoota sobaa abbaa alangaa 4 dhaga'uuf beellamni kennameef. Kitaabni beekaa seenaa Ustaas Ahmeddiin Jabal biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Jiddatti guyyaa har'aa maxxanfame. Musliimoonni magaalaa Dasee galmee Ahmed Idris jalatti himataman guyyaa borii mana murtiitti ni dhiyaatu jedhamee eegama. Musliimoonni magaalaa Finfinnee fi kutaalee bulchiinsa garaagaraa keessaa humnoota tikee wayyaaneen qabamanii hidhaman kanneen galmee Nabiyyuu Siraaj jalatti himatamanii jiran 7 guyyaa borii murtee abbaan seeraa haa jijjiiramu moo hin jijjiiramin jedhu dhaga'uuf mana murtiitti dhiyaatu jedhamee eegama. Godina Harargee Bahaa aanaa midhaagaa tola keessatti hawaasni rakkina bishaanii cimaan gaaga'amaa akka jiru beekame. Mootummaan Itoophiyaa hongee biyya keessatti muudateef qamadii toonii 500,000 bituuf socho'aa akka jiru Reuters gabaase. Amma oduu bal'inaan. Alima guddaa Sheek Jeelaan Adaanoo dabalatee kan galmee Abdullahi Aliyyuun himataman musliimoonni 5 murteen kennamee fi caamsa 4,2008 ragoota sobaa abbaa alangaa 4 dhaga'uuf beellamni kennameef. Alima guddaa Sheek Jeelaan Adaanoo dabalatee musliimoonni 5 kan galmee Abdullahi Aliyyuu jalatti himataman guyyaa har'aa mana murtiitti kan dhiyaatanii fi manni murtii dhimma lama irratti murtee kan kenneef yommuu ta'u mirgi wabii Sheek Jeelaan gaafatanis kufaa taasifameera. Sheek Jeelaan Adaanoo dabalatee musliimoonni 5 hajji deemuuf jecha sirna hajjii xumurachuuf gara magaalaa Finfinnee yeroo dhufanii turetti humna tikee wayyaaneetiin ukkaanfamanii mana hidhaa Kalaawitti kan darbataman yommuu ta'u Sheek Jeelaanii fi musliimoonni qulqulluu 4 humna tikee wayyaaneetiin gara mana hidhaa Kalaawitti erga darbatamaniin booda mootummaa wayyaanee seera farra shororkeessummaa ofii iseetti tumte kan namni hidhame tokko ji'a 4 ol Kalaawi turuu hin danda'u jedhu diiguudhaan muslimtoota qulqulluu kana ji'oota 7 mana hidhaa Kalaawi keessatti darara erga turte booda seera farra shororkeessummaa 652 2,100 keeyyata 7 lakkoofsa 7 cabsitaniirtu jechuun himannaa irratti kan baname yommuu ta'u himannaa isaan irratti baname keessaa barattoota madrasaa fuudhaan gara Somaaliyaatti erguuf qophaa'aa jirtu kan jedhu keessatti akka argamu isiniif gabaasuun kennanii yaadatama. Sheek Jeelaanii fi musliimoonni isaa wajjin guyyaa har'aa mana murtiitti dhiyaatan qabxii 7 mormii himannaa irratti qaban kan dhiyeessan yommuu ta'u manni murtichas mormicha qorachuudhaan kufaa taasisaniiru. Sheek Jeelaan mormiin isaanii himannaa isaan gubbatti baname irratti dhiyeessan kitaaba Sheek Muhammad ibn Abdul Wahhab qaraasisuu yookaan barsiisuu kootifiidha. Kan himannaan kun natti baname yeroo mana hidhaa Kalaawitti ture qorattoonni dhimma kana irratti ture kan nagaafachaa turan eeyyen an kitaaba Sheek Muhammad ibn Abdul Wahhab kitaabu Tawhiid barsiisaa tureera. Kana taasisuu kootifi gara Al-Shabaaba barattoota ergitaa himannaan jedhuun irratti banameera. Kun ta'uu isaatiin himannaan irratti banamee fi keeyyatni himannaan irratti banamee kan wal hin madaalle ta'uu isaatiin keeyyatni himannaan haa jijjiiramu mormii jedhu ture manni murtii kan irraa kufaa taasisan. Bifuma wal fakkaatuun himatamtoonni galmeedhuma kana jalatti himataman Abdullahi Aliyyuus keeyyata kanaan himatamuudha hin qabu if duraaf yeroo ragaa ittisa dhiyeeffadhuu na rakkisa kan jedheeti himatamaan lammaffaa Al-Shabaaba wajjin wal argee jira. Erga isaan biraa deebi'ee boodas bilbilaan wal qunnamti taasiseera kan jedhuu fi gocha raawwatame kana hundaaf deebii yoomitti eessatti akkamitti jedhu himannaa irratti hin eeramne. Kana ta'uu isaatiin manni murtii akka qorachuuf isaaf mijatuuf abbaan alangaa ragaa osoo hin dhageessisin dhiyeeffachuutu isaarraa eegama jechuun iyyata isaa dhiyeeffateera. Manni murtii qabxiiwwan mormii 7 dhaqqaban kufaa taasisuun himatamaan 5ffaa Sheek Jeelaan Adaanoo mirgi waabii dhibamaa ta'uu isaaniitiin akkasumas mana hidhaa Kalaawi keessatti reebichi isaan irratti gaggeeffameen kan akkaan dhibeen isaanitti jabaate ta'uu isaatiin akka isaaniif kennamuuf iyyannoo mirgi waabii naaf haa kabajamu hatattamaan yaalamuudha qaba jedhu manni murtii kufaa taasisuun mana hidhaa akka turan irratti akka murteesse beekameera. Sheek Jeelaanii fi muslimtoonni isaa wajjin himataman 5 himannaan irratti baname gubbatu wanta jedhame hin raawwanne jechuun maqaa rabbiidhaan guyyaa har'aa kakataniiru.
Sheekh Jeelaan quraana barsiisuu yakkaadha jedhee hin yaadu wanta jedhame sirraawwanne jechuun maqaa rabbiitiin kan kakatan yommuu ta'u manni murtii ragoota sobaa abbaa alangaa dhaga'uuf beellama jijjiiramaa caamsa 4/2008 akka qabe beekameera. Maqaan himatamtoota galmee kana jalatti himataman tokkoffaa Abdullahi Aliyyuu Huseen Somaaliyaa irraa, lammaffaa Qaasim Gamboo Beeteraa Shaashamannee irraa, sadaffaa Sheekh Muhammad Ramadaan, afuraffaa Ahmed Nuur Abdii Haroo Baalee Ganda Fincoo irraa, shanaffaa Sheekh Jeelaan Adaanoo yookaan Sheekh Jeelaan Adam Abu Abdurrahman Nageellee Booranaa irraa. Sheekh Jeelaan Adaanoo naannawa isaanii Nageellee Booranaa keessatti barumsa tawhiidaa barsiisuun kan beekama yommuu ta'u hawaasa musliima dabalatee hordoftoota amantaalee biraa biratti kan akkaan jaalataman ta'uu isiniif gabaasuun kennan ni yaadatama. Guyyaa har'aatti hawaasni lakkoofsaan hedduu ta'e dhaddacha mana murtii gubbaatti kan argame yommuu ta'u barattoonni Sheekh Jeelaan Adan kan isaan qaraasan magaalaa Nageellee Booranaa irraa Finfinneetti dhufuudhaan ustaasa isaanii fi aalima isaanii cinaa jiraatuu isaanii deeggarsa isaanii agarsiisaniiru. Kitaabni beekaa seenaa ustaas Ahmeddiin Jabal biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Jiddatti guyyaa har'aa maxxanfame. Kitaabni miseensa koree fala barbaadduu hawaasa musliimaa fi beekaa seenaa ustaas Ahmeddiin Jabal mana hidhaa keessa taa'uudhaan katabee kan atseewwan sadaanii fi hawaasa musliimaa Itoophiyaa jedhu guyyaa har'aa biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Jiddatti maxxanfamee akka gurgurame beekame. Kitaaba kana wajjiidhaan kitaabni dargaggeessa Yusuf Kadir kan mana hidhaa irraatii hiikame kitaabni isas wajjiidhaan maxxanfamee qophii irratti akka argame beekame. Sagantaa eebba kitaabicha kana irratti hawaasni bal'aa fi akkasumas mashaayikoonni hedduun argamuudhaan kitaaba Ustaaz Ahmeddiin Jabal kanaa fi kitaaba dargaggeessa kanaa eebbisiisanii jiru. Ustaaz Ahmeddiin Jabal kitaabni yeroo sadaffaadhaaf mana hidhaa keessa katabe kan biyyoota adda addatti maxxanfamaa turanii fi torbee darbe kanattis biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaad keessatti qophaa'ee kan maxxanfame ta'uu isiniif gabaasuun kennan yaadatama. Kitaabni Ustaaz Ahmeddiin Jabal haarawni kunii fi akkasumas kitaabni kanaan dura Ustaaz Ahmeddiin Jabal osoo inni mana hidhaan seeniin katabe Bitooteessa 18 sanbata fuuldura keenya kanarratti onlaayinii feesbuukii irratti eebbifamuuf akkasumas gurguramuuf akka ta'e maddeen beeksaniiru. Musliimoonni dasee galmee Ahmed Idriis jalatti himataman guyyaa boruu Jumaata mana murtiitti ni dhiyaatu jedhamee eegama. Musliimoonni dasee kanneen galmee Ahmed Idriis jalatti himatamuun mana hidhaarra jiran guyyaa boruu mana murtiitti ni dhiyaatu jedhamee eegama. Mootummaa wayyaanee muslimtoota dasee diinii isaanii irratti ciccimoo ta'an jedhe hidhuuf jecha gocha ajjeechaa Sheekh Nuuruu Imaam irratti raawwachuun muslimtoota kana qabee akka hidhe ni beekama. Mootummaa wayyaanee muslimtoota kana erga qabee mana hidhaa maakalaawii keessatti dararaa fi toorchera suukanneessaa irratti raawwachaa akka ture kan yaadatamudha. Sababa dararaa fi toorchera irra gahaa tureen hubamuun hidhamtoota dasee keessaa tokko kan ta'e dargaggoon Mubaarak Himar mana hidhaa keessatti lubbuun isaa dhiyeenya kanatti akka darbee ture gabaasuun kennan yaadatama. Mootummaa wayyaanee muslimtoota kana irratti akka seera farra shororkeessummaa labsii 652/2001 keeyyata 3 akkasumas keeyyata 6-7 irratti hundaa'uun himannaa sobaa kan mootummaa islaamawaa dhaabuuf sochaataniittuu fi lubbuu namas baastaniittu jedhu irratti banuun adeemsa murtii lafaarraa harkifataa ta'een gara mana murtiitti deddeebisa erga ture booda murtee balleessummaa irratti muruu isaa isiniif gabaasuun kennan yaadatama. Musliimoonni kunis ragaalee ittisaa dhageessifataa kan jiran yommuu ta'u guyyaa borittis hidhamtoota Zuwaay kanneen galmee Eeliyaas Kadir jalatti yakkamuun hidhaarra jiran 6 obboleewwan keenya kanaaf ragaa ittisaanii dhageessus jedhamee eegama. Musliimoonni magaalaa Finfinnee kutaalee bulchiinsa garaa keessaa humnoota tikee wayyaanitiin qabamanii hidhaman kanneen galmee Nabiyyuu Siraaj jalatti himatamanii jiran 7 guyyaa borii murtee abbaan seeraa haa jijjiiramu moo hin jijjiiramin jedhu dhaga'uuf mana murtiitti dhiyaatu jedhamee eegama. Musliimoonni galmee Nabiyyuu Siraaj jalatti himataman 7 murtee abbaan seeraa haa jijjiiramu yookaan hin jijjiiramin jedhu dhaga'uuf guyyaa borii mana murtiitti ni dhiyaatu jedhamee eegama. Musliimoonni kunniin kutaalee bulchiinsa magaalaa Finfinnee garaa keessaa baatii 8 dura humnoota tikee wayyaanitiin butamuun qabamanii ji'oota 4 mana hidhaa maakalaawii keessatti darararsuu kanneessaa dabarsaa erga turan booda abbaan alangaa dhaddacha sadaasa 10 moggaafame irratti himannaa sobaa mootummaa irratti dhiibbaa uumuun koreewwan fala barbaaddu hawaasa musliimaa humnaan baasuuf sochootanii jirtu. Mootummaan dhimma amantii keessa harka isaa galcheera jettaniirtu mootummaa islaamawaa dhaabuuf yaada qabdu jechuun himannaa kan irratti bane ta'uu ni yaadatama. Musliimoonni kun abbaa seeraa dhimma isaanii qorachaa jiru irraa amantee waan dhabaniif dhaddacha amajjii 16/2008 moggaafame irratti abbaan seeraa dhimma keenya ilaalaa jiru nuuf haa jijjiiramu iyyannoo jedhu dhiyeeffatanii kan ture yommuu ta'u abbaan seeraas iyyannoo isaan dhiyeeffatan akka nama hin dhageenyetti bira taruun ragaalee abbaa alangaa dhageeffachuuf gurraan dhala 21 beellama qabuu isaa yogguu ibsu Musliimoonni kun irra deebi'uun mormii isaanii osoo isaan dhageessanii jiranii akka nama hin dhageenyetti dhaddacha gadhiisuun akka bahe beekameera. Dhaddacha gurraan dhala 21/2008 moggaafame irratti
abbaan seera mana murtii kaangaaroo dhaddacha irraa bahuun ragaalee abbaa alangaa dhageeffachuuf dhaddachi jalqabameera jechuun yogguu inni beeksisutti gootonni torbaan kun bakka taa'anii ka'uun abbaa seerichaatiin dhageessi akka nama hin dhageenyetti maaliif taata nuti yakka hojjannee miti kan hidhamne muslima sababa taaneef qofaadha isin dhimma amantii keenya keessa harka keessan galchitanii jirtu loogii nurratti raawwataniirtu osoo ragaaleen nurratti hin dhagaamin dursitee yakkamtoota nu taasifteerta gabaabumatti durbu'ummaa keessaniin dhimmi keenya akka ilaalamu waan hin barbaanneef dhaddacha nuuf gadhiisa jechuun mormii isaanii akka dhageessan beekameera. Abbaan seerichas dhimma kana irratti ilaalcha abbaan alangaa qabu gaafachuun abbaan alangas ragootni koo qophaa'anii turan garuu dhaddacha irratti hin dhihaanne himatamtoonnis ragootni nurratti hin dhagaamin jecha waan jiraniif wamaa gochuu waan hin danda'amneef dhimma kana irratti murteen haa kennamu jechuu yaada isaa kennaniiru. Abbaan seeras murtee abbaan seeraa haa jijjiiramu moo hin jijjiiramu jedhu dabarsuuf guyyaa boritti beellama akka qabe beekameera. Musliimoonni galmee Nabiyyuu Siraaj jalatti himataman tokkoffaa Nabiyyuu Siraaj, lammaffaa Safa Badawii, sadaffaa Muhammad Said, afuraffaa Salahaddin Kadir, shanaffaa Mujib Adam Rashid, ja'affaa Ahmed Umar kanneen jedhaman yommuu ta'u guyyaa borii hawaasni musliimaa dhaddachaa irratti argamuun deeggarsa isaa akka agarsiisu jechuun waamichi dhiyaateera. Godina Harargee Bahaa aanaa midhaagaa tolaa keessatti hawaasni rakkina bishaanii cimaan gaaga'amaara. Naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti dhiyeenya kanatti hawaasni keenya rakkina bishaanii cimaan gaaga'amaa akka jiru isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Mootummaan abbaa irree wayyaanii yeroo ammaa kanatti qabsoo mirga hawaasni Oromoo gaggeessaa jiru kan laamshachuudhaaf yookaan ammoo haaloo irratti ba'uudhaaf bakkoota adda addaatti bishaan kutuudhaan hawaasa keenya irratti haaloo ba'aa akka jiru isiniif gabaasa turuun keenya ni yaadatama. Godina Harargee Bahaa aanolee adda addaa keessatti hawaasni rakkina bishaan cimaan gaaga'amaa kan jiruu fi hawaasni aanaa midhaagaa tolaa bishaan qulqulluu dhugaatii dhabuudhaan beeyladoota wajjiidhaan bishaan wal saamaa dhuguu akka jalqabe maddeenii gabaasaniiru. Mootummaan bishaan qulqulluu dhugaatii bakkuma hundatti dhaqqabsiisee jira jechuun kijibaa turee fi rakkina bishaanii hawaasaaf kan furuu hin danda'in baajita miliyoonota meeqatama baasuudhaan hawaasa keenya ajjeesuun isaaf salphaa kan ta'ee fi hawaasa keenyaaf garuu rakkina bishaanii furuu miti kan duraan jiruutiyyuu cimsaa cufaa akka jiru beekameera. Mootummaan Itoophiyaa hongee biyya keessatti muudatee fi qamadii toonii 500 bituuf socho'aa akka jiru Reuters gabaase. Hongeen biyyattii waxalaa jiru kun baatii caamsaa dhufaa jiruun booda darana dabalaa akka deemu dhaabbattoonni tola ooltota addunyaa ibsaa jiru. Akkaataan babal'atiinsa hongee yeroo himamaa jiru kanatti mootummaan Itoophiyaa murnya bicuu Tigreedhaan durfamtu qamadii toonii 500 bituuf sochii taasisaa akka jirtu himamaara. Reuters gabaasa isaa kana keessatti mootummichi bittaa qamadii kana kan taasisu dhaabbattoota tola ooltota addunyaa biroo wajjin akka ta'e wal qabsiisuun gabaasaniiru. Gargaarsi boodatti hafuu isaatiin hongeen hawaasa waxalaaf gaaga'aa jiru kun gara beela jabatti ni jijjiiramas sodaan jedhu jira jechuun qaamonni adda addaa ibsaaru. Qaamonni biroos hongee argame kana ittisuuf socho'aa kan jiran yommuu ta'u mootummaan Itoophiyaa kan bitnu qamadii toonii 500 hawaasa hongee rukuteefidha jechuun ibseera. Mootummaan Itoophiyaa baatii darbee gurraandhala keessa qamadii toonii 70 kan bite yommuu ta'u yeroo ammatti bittaa guddaa taasisuuf kan socho'aa jiru ta'uu beekameera. Bittaan amma gaggeeffamaa jiru kun hamma Bitooteessaa 25,2016 ni xumuramaa jedhamee eegama. Hongee seenaa waggaa 50 keessatti argame kun kan akkaan guddaa ta'ee fi hongee kana to'achuu kan hin dandeenye yoo ta'e miidhaan isaa akkaan cimaa akka ta'ee fi dandamachuuf kan ulfaatu ta'uun himamaara. Mootummaan Itoophiyaa dhaabbata gargaarsa addunyaa fi lammiilee miliyoona 10 ol ta'aniif gargaarsa nyaataa ariifachiisaa doolaara biliyoona 1.4 gargaarsa gaafatus amma ammatti walakkaa gadi qofa argachuu akka danda'e beekameera. Gargaarsi midhaan nyaataa hawaasa hongeen rukuteef yeroo hedduu biyyatti dhaqqabus irra caalaa isaa daldaltoota fi abbootiin taayitaa mootummaa kan gurguratanii dhimma dhuunfaa isaaniitiin fayyadaman ta'uu kan beekamuu fi mootummaan meeshaa waraanaan hawaasa fixaa jiru hawaasa isaa kan hongee irraa dandamachuu hin dandeenye humnaa fi beekumsa biyya ittiin bulchuu kan hin qabne ta'uu kan agarsiisudha jechuun namoonni hedduun dubbataaru. Kabajamtootaaf dhaggeeffattoota keenya oduun keenya guyyaadhaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaatu qophiiwwan keenya fan hojiin turtii gaarii. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu keenyarraa odeeffannoo gahaa argattaniitu jennee abdannaa. Oduutti aansinee kunoo walitti deebinee jirra. Qophiin itti aantu qophii imala ilmiiti. Qophiin imala ilmii walumaa galatti Hamza maalirratti xiyyeeffatti eenyudha hadha kan qophii imala ilmii keessatti nuuf dhiyaatan?
Obboleetti teennaa asli jazaakillahu khairan kabajamtootaaf dhaggeeffattoota keenya ammallee irra deebinee kunoo walitti deebinee jira gaggeessaa sagantaa keenya guyyaa har'aa hordofaa akka jirtan abdii guddaa qabna. Qophii imala ilmi keenya keessatti seenaa aalima guddaa dhiheenna kana gara aakiratti imalan Sheek Adam Musaa Naadoo Abbaabaa Adam jedhamuudhaan kan beekaman inshallah seenaa isaanii guyyaa har'aatti ilaalla. Aalimni guddaan kun magaalaa Desee keessatti kan yeroo dheeraadhaaf jiraataa turan masjida Arab Gandaa keessa waggoota 30 oliidhaaf barsiisaa kan turan akkasumas imaama masjida turanii seenaan isaanii akkaan bal'aadha. Sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti seenaan isaanii bal'aa ta'een imallee seenaa isaanii hedduu qorachuu baannus gabaabinnumaadhaan aalimni guddaan kun mootummaan abbaa irree masjida isaanii irraa ari'ee aqiida abaashee qeebaluu dhabuu isaaniitiin masjida irraa ari'amanii biyya isaan waggaa dheeraadhaaf keessa turan irraati Finfinneetti godaanuuf dirqamanii Finfinneetti eegi godaanan booda Finfinneellee barsiisaa turan isaniin booda Finfinnee keessatti illee dhibamanii gara biyya alaatti illee yaaliidhaaf deemanii ture. Aalimni keenya guddaan kun dhiheenna kanattidha gara akiraa kan godaanan sirni awwaalcha aalima kanarratti ulamaa'onni gurguddoon kan akka Dr. Jeelaan Kadir aalimni guddaan keenya magaalaa Desee deemuudhaan awwaalcha isaanii irratti argamuudhaan hawaasni hedduun sirna awwaalcha isaanii irratti argameera. Meegaa maarreegaa obboleetti teennaa aslii kennaa aalimni keenya kun aalima akkaan jabaatii nama afaan Oromollee akka gaariitti dubbatu afaan Amaarallee afaan Arabaanillee magaalaa Desee naannoo Amaaraa keessattidha kan yeroo dheeraa turan jechuu waa'ee isaanii irraatidha gabaabumatti hamma murtaa'eedhaan seenaa isaanii keessa baana jechuu. Dhugaa jettee Rabbiin akkuma jedhetti nafseen hundinuu du'anii dadhabti jedhee nafseen hundinuu isaanis tarama isaanii akkuma Rabbiin jedhetti dadhabiinsa du'aa isaanitti fide Rabbiin nafsee isaanii tana qubsuma isii jannatul firdoosiin haa taasisu jecha garuma qophichaatti dabarraka. Musliimni hundi barachuu fadhi yookaas hin taane jiruun nu dibdi ilmi barbadi Musliimni hundi barachuu fadhi yookaan hin taane jiruun nu dibdi ilmi barbadi ilmi barbadi bakkuma maran qophiin imala ilmi torbaanitti al takka isiniif dhiyaata. Fannoo fi mudannoo ulamaa'ii isin dhageessisna. Laggeenii fi gaarran ulamaawwan ilmi barachuudhaaf ba'anii bu'an yaadaan isin daawwachiisna. Ilmi barbadi علماء يا حي علماء مجبيكم سحاب رقا بحره يا إواد ما شيخ آدم موسى نادو علمي نورا نور بريدا إن ربي أبا فرقودا ولا اللي بهار سبوس بدا خراس إن بداها خطو قبدو علمائه هيو قرودا أبابان شيخ آدم أكو مكايساني أبا هندا غورسا غاري نموتا هندا في برسيسا نما هندا تران أين شيخ آدم نما أكهارت والبراني في نما مچو إساني ولين دلتني ولين قدتن برت والكتا كان جالتمن غاچنا أمتا لبوك أبيين دچه كان عرا اللبون جراچا تران كنتراتا ترتي دچه إرا يغو فتن يغوت أمرتن واي لساني ويتا دبتمت تران جدامي دبتمو في ربين ها مررفتو جدامون أكيادتمو سير ربين كائوان تئف نتسر درد بني عالم قدا خنان رحمه الله جچا واي إساني دبچوف جرق أمني شيخ آدم أبا إساني أبو موسى نادو في هذا إساني أدين إما شيخ مختار را أكلا كوف سهجرت بركمتو كوف دب سديف شنتمي تربا ودين ولو
aanaa Booranaa bakka maqaan Garbaa jedhamutti dhalatan. Abbaan isaanii umrii daa'imummaa isaanii irratti waan du'aniif Sheek Adam Muusaa jireenya yatiimummaa keessatti ture kan guddatan. Haa ta'u malee haati isaanii Addee Na'iimaa Muktaar mucaan isaanii hayyuu islaamaa akka ta'uuf jecha kunuunsa addaa gochootiin tattaaffii guddaa taasisaniiru. Dabalataanis wasiilanii fi eessummaan Sheek Adam naannawa dhaloota isaaniitti sheekota quraana barsiisan waan ta'aniif Sheek Adam gara beekumsa islaamaa horachuutti akka dabaniif dhiibbaa irratti taasisaniiru. Sheek Adam lafzii quraanaa xumuruudhaan kitaabota fiqihii madhaba Hanafii erga baratan booda ture sadarkaa umrii daa'imummaa keessa bahuun gara sadarkaa dargaggummaatti kan seenan. Kun ammoo kan agarsiisu Sheek Adam beekumsa kan jalqaban umrii daa'imummaa isaanii irraa akka ta'e agarsiisa. Sheek Adam quraana barachuu kan jalqaban obboleessa hangafa isaanii jechuunis wasiilaa isaanii Sheek Muhammad Kamaal irraa yommuu ta'u, wasiilaa isaanii kan arraa Aliif Baa jechuun quraana erga baratan booda gara Sheeka daandii ilmii isaaniif saaqan gara Sheek Muhammad Adamitti deeman. Sheek Muhammad Adam Boorana keessa bakka Shamaxoo jedhamu keessatti waggoottan dheeraaf barumsa islaamaa facaasuutiin ulamaa'ii beekamanidha. Abbaan Sheek Adam Sheek Muhammad Adam irratti lafzii quraanaa wasiilaa isaanii irratti jalqabanii turan bakka dhaabanii jalqabanii xumuran. Achumatti waggoottan walitti aanan 8 akka ijoollee hariyyoota isaanii taphniif burraaquun osoo isaan hin dagin darasoota umriin isaan caalan waliin dhaabbachuun barumsa fiqihii baratan. Yeroo sanatti majliisa Shamaxoo yookaan wiirtoo islaamaa barumsa Shamaxoo keessatti darasaan umriin xiqqaa abbaa Sheek Adam turan. Haa ta'uutii umriin isaanii haa xiqqaatu iyyuu malee barumsa isaaniif kennamu hunda miqichanii qabachuuf haffazutti darasaan isaanitti gitu hin jiru ture. Kanaaf darasootni hundi Sheek Adam akka isaan qo'achiisan fedhii isaanii waan tureef darasoota umriin isaan caalan keessaa Adam kiyyaa koottuu barumsa baranne irra deebi'ii na qo'achiisii jechuun kan ofitti hin harkifne hin jiru ture. Marree Adam xiqqaan nama laafaa hin turre. Adeemsa baruuf barsiisuu keessatti barumsa sheeka isaanii irraa kennamu hunda akka sheekni isaan barsiisetti qabachuun lafa kaayan. Adam xiqqichi barumsi saayinsii fiqii inni umrii isaa daa'imummaatiin barate gadi fageenyaan hubachuu dhabus akka sheekni isaanii isaan barsiisanitti jechoota baratan hiikuuf babal'isuu irratti footokooppii sheeka isaanii fakkaatu ture. Sheek Adam haala kanaan ona Shamaxoo keessatti barumsa fiqii isaanii xumuran. Gandee Shamaxoo mana haadha isaaniitti dhihoo waan ta'eef Sheek Adam buddeen haadha isaanii nyaachaa fi mana haadha isaanii bulaa ture. Barumsa fiqii isaanii waggaa 8 kan xumuran. Ayyan Sheek Adam barumsa fiqii isaanii erga xumuran booda yeroo jalqabaatiif ganda haadha isaanii irraa fagaachuun jireenya darasummaa guutuutti jalqaban. Imala ilmii isaanii kana keessatti qajeelcha jireenya hedduu barataniiru. Bu'aa bayii hedduu darbaniiru. Beelaa dheebuu hedduu arganiiru. Ayyan bakki isaa ganda gadoo jedhamudha kan itti barachuuf imalan. Gandi kun ganda baadiyyaa magaalaa Makaana Salaam cinatti argama. Ganda kana keessatti ulamootni gurguddoo fi bebeekamoo hedduu barumsa islaamaa barataniiru. Sheek Zubayr, Sheek Muhammad Hamiddiin fi ulamootni biroo majliisa ganda kanaa irraa eebbifamaniiru. Abbaan Sheek Adamis waggoottan walitti aanan 6 gosa barnootaa majliisichi kennu hunda barachuun eebbifamaniiru. Keessumayyuu fanni Arabiyyaa kan majliisichi ittiin beekamu daangaa hanga daangaatti barataniiru. Ustaaza isaanii kan ta'an Sheek Abdul Hamid Gadoo sheeka sheekotaa murabbii guddaa turan. Sheek Abdul Hamid Gadoo darasoonni isaanii ilmii isaanii qofa osoo hin taane
eenyummaa qabatama isaanii akka horatan taasisuuf kan dhama'an eenyummaa islaamatiin nama bocanii baasuutiin aalima beekamanidha. kanaaf immoo aalimoonni gurguddoo ganda gadoo keessatti Sheek Abdul Hamid irraa baratan ragaadha. Ustaazota Sheek Adam irratti dhiibbaa uumanii fi yeroo isaanii sadarkaa ijoollummaa irraa gara sadarkaa dargaggummaatti guddatan arguun barumsa irratti qabee akka isaan nama guddaa beekumsaan beekaman ta'an taasisan keessaa tokko Sheek Abdul Hamid gadoodha. Rabbiin hunda isaanii jannatul firdoosin isaan haa qananiisu. Sheek Adam rahimahullah majlisa gadoo keessatti Sheek Abdul Hamid irraa waggoottan walitti aanan jaaf caffee beekumsaa erga hammatanii booda gosa barnoota itti aanu barachuuf waa'ila isaanii kan ta'an Sheek Abdul Salaam Abbii kan yeroo ammatti magaalaa Finfinneetti masjiida Sheek Hojilee irratti imaama ta'an waliin gara darratti imalan. Sheek Adamiif Sheek Abdul Salaam Abbii darra erga gahaniin booda majlisa Sheek Hayaat seenuun yeroo murtaa'eef achuma boqotan. Majlisni Sheek Hayaat fannii hadiisa fi barnoota tajwiida quraanaa barsiisuun kan beekamudha. Sheek Adam turtii isaanii darraa keessatti majlisa Sheek Hayaat keessatti kitaabota hadiisa fi barumsa lafzii quraanaa irra deebi'uun tajwiida irra deebi'anii erga baratan booda gara caaqatatti deebi'an. Barumsa sheekota garaa garaa irraa baratan osoo addaan hin kutinis barumsa isaanitti cichuun barachuu itti fufan. Sheek Adam gara caaqatatti erga deebi'an boodas barumsa sheekota garaa garaa irraa baratan cimsanii itti fufan. Sheek Adam jaalalli isaan barumsa islaamaaf qabanii fi aarsan isaan beekumsa islaamaa horachuuf kafalan baay'ee kan nama ajaa'ibsiisudha. Sheek Adam ganda haadha isaanii irraa osoo hin fagaatiin yeroo quraana barataa turan sanatti mana isaanii taa'anii nyaata hin sooratan turan. Nyaata haati isaanii isaaniif kennitu qabachuun gara zaawiyaa fiduun waahillaan isaanii kan ta'an darasoota biraa waliin taa'anii sooratu. Zaawiyaan mana masjiida cinatti gandoota baadiyyaa keessatti darasoonni akka keessatti boqotaniif ijaaramudha. Sheek Adam amala isaanii keessatti nama waliin jiraachuu amala isaan waliin guddate waan ta'eef guddatanii sadarkaa aalimummaa fi sadarkaa itti gaafatamummaa fudhachuun sadarkaa barumsaa facaasuu fi sadarkaa uummata hoogganuu irra yogguu gahanis amalli isaanii kun dammaqee isaanirraa cululuqaa ture. Abbaa Sheek Adam rahimahullah. Abbaan Sheek Adam beekumsa isaanii kan sheekota gurguddoo adda addaa irraa horatan nuffee dadhabee osoo hin jedhin hamaaf gaarii haala dhufaatii isaatiin qeebalanii keessummeessaa magaalaa Dasee masjiida Arab Gandaa keessatti qofa waggoottan 30 oliif barumsa islaamaa facaasuu fi imaama ta'uun hawaasa islaamaa tajaajilaa turaniiru. Sheek Adam imaama masjiida fi ustaasa qofaan turre. Sheek Adam keessumayyuu jiraattota magaalaa Daseef waan hunda turan. Gorsaa jaarsa biyyaa fi abbaa araaraa turan. Abbaan Sheek Adam rakkoolee yeroo kan keessa falaa hawaasa muslimaa irratti dhufaniif furmaata kennuun hawaasichi tokkummaa isaa eeggachuun diinii isaa jabeessee qabachuun akka eeggatu taasisuun shoora guddaa taphataniiru. Sheek Adam eerroowwan islaamaa tuttuqa diinonni islaamaa hawaasa muslimaa irraan gahaniin kakka'uun gocha islaama xureessuu fi gocha daawaa islaamaa kolaasu akka hin raawwanneef qeerroowwan rakkoowwan dhalatan adeemsa of eeggannoof bilchinnaan guutameen akka keessummeessuu qaban gochuu keessatti hoogganaa ta'uun aalima hawaasa muslimaa rakkoo irraa barananidha. Abbaan Sheek Adam nama garaa laafaa ta'edha. Baay'ee garaa laafaadha. Amalli isaanii kun ammoo yeroo rakkoof bal'oo keessatti kan hin jijjiiramnedha. Barumsa kennuun abbaa Sheek Adamiif akka qilleensa harganuudha yoo jenne ol kaasnee dhaadhessinee miti. Ganamas guyyas galgalas barsiisuudha hojiin isaanii. Yeroo barsiisan hin quufaman. Gorsi isaanii nama hin nuffisiisu. Sababni isaa
isaan nama gaariidha nama gadhof qabaniidha nama xiqqaaf xiqqaa nama guddaaf guddaa ta'uun nama akka dhufaatii isatti keessummeessuun Sheekh Adam namni dilii hojjete rahmata rabbii irraa akka abdiin kutanne namni aabida ta'e ammoo akka ofiin tuulle gochuun namni hundi rabbitti akka araaramuu fi rabbii qofatti haqaan amanee jireenya isaa akka jiraatuuf murabbii fakkeenya ta'aniidha. Abbaan Sheekh Adam yeroo tokko darasaan magaalaa kan muslimtoota ramadaana eeggatanii gara masjiida dhufan qeequuf tattaafatuun akkana jedhanii turan namni hundi gara masjiida kan dhufan rabbii waan gaarii gochuu danda'a jedhaniiti kun ammoo nama rabbitti amane ta'uu isaanii fi nama rabbii irraa araarama kajeelan ta'uu isaanii kan agarsiisudha. Nu kan gochuu qabnu namoota har'a dhufan kana irratti waan hama hojjannee bordeebi'anii akka hin dhufne gochuu irraa of qusachuudha qabna. Gara daandii qajeelaa irratti akka hin dhufneef gufuu akka hin taane of eeguudha qabna jechuun gorsi isaan kennaniif yoomillee kan hin dagatamneedha. Abbaa Sheekh Adam rahimahullah alima aqiidaaf qabsaa'an alima aqiidaa qulqulluu barsiisaa turan manhaja salafoota qulqulluu tarkaanfachiisaa kan turan alima musaqqafaa fi waaqeeyyii ta'anidha. Abbaan Sheekh Adam yeroo dambaliin ahabaashaa ummata fixuuf dhufetti dooniin nuuhii eessaf eenyu bira akka jirtu agarsiisuu fi gara dooniin kun jirtutti qajeelchuun ummatichi keessumayyuu ummatni magaalaa Dasii dambalii ahabaashii kanaan akka hin rukutamne baraaraniiru. Yeen abbaan Sheekh Adam ummatni islaamaa dambalii ahabaashitiin akka hin rukutamne sababa baraaraniif mootummaa wayyaanitii yakkamanii masjida Arab gandaa waggoota 30 olii itti qaraasan irraa ugguramaniiru. Uggurrii wayyaanii kun garuu qabsoo abbaan Shiir Ahbaashii cabsuuf taasanii fi beekumsa ijoollummaa isaanii irraa jalqabanii irratti guddatan facaasuu irraa isaan hin daangessine. Abbaan Sheekh Adam magaalaa waggoota dheeraadhaaf keessa turan magaalaa Dasee irraatii gara Finfinneetti hijiraa imalan. Eeyyan abbaan Sheekh Adam gara Oromiyaa magaalaa Finfinneetti ergaa deemanis mana jireenya keessa qubatan keessatti tafsiira Quraana fi gosoota barnoota Islaamaa biroos barsiisuu irraa of hin qusanne. Sheekh Adamiin ilmi isaanii akka hin facaasne kan daangesse du'a hin oolle qofaadha. Sheekh Adam daa'iwwanii fi imaamota baay'ee oomishaniiru. Dura bu'aa koreenwwan fala barbaadduu hawaasa muslimaa kan ta'e gooticha islaamaa Ustaas Abubakar Ahmed daa'ii abbaa Sheekh Adamiin oomishameedha. Abbaan Sheekh Adam alima gootaa daa'ii Abubakar Ahmed fakkaatan kumaatamaan ta'an kunuunsanii guddisaniidha. Eeyyan Sheekh Adam Abubakaroota qofa osoo hin taane alima sumayyoota fi aa'ishoota hijaabni faaya kootii hijaabni kabaja kootii hijaabni mallattoo eenyummaa kootii jechuun amananii islaamaaf islaamummaaf islaaman jiraatan bakka hedduutti facaasuun alima oomishuu danda'anidha. Afuurri abbummaa Sheekh Adam asii fachiin qabu. Abbaan Sheekh Adam sanyii bifa lagaa fi gandaan osoo hin daangeffamin nama dallaa laa ilaaha illallah keessatti galmaa'e hundaaf abbaa afuura turanii rahimahullah. Abbaan Sheekh Adam afaan Oromoon afaan Amaaraan afaan Arabaan yogguu barsiisan yookaan yogguu gorsa isaanii hawaasa muslimaaf kennan midhaagina tokkummaa garaagarummaa keenya keessa jiru ibsanii kan agarsiisanidha. Lubbuun du'a hin dhandhamin haftu hin jirtu waan ta'eef abbaan Sheekh Adamis sababa dhukkubaa isaan mudateen hospitaala Itiyoo Xabiib keessatti waldhaanamaa erga turan booda dhalatanii umrii waggaa 80ffaa isaaniitti gara aakiratti imalanii jiru. Rabbiin lubbuu isaanii jannatal firdoosiin haa qananiisu. Hawaasa muslimaa biyya keenyaafis obsaa fi ulamaa bakka isaanii bu'u nuuf haa kennu. Amiin. لهما به خادا في هيون كجيم
bareeddee dhugaan warra barsiisu tawhiida faqiida ulama gaggaarii nuftaan fakkeenya guddaa علماء سورة قلبي تهنيات هجا أمتاتي علماء ربي النبلاسي صدرك أنبياء سنامتي قدسي فارسي قرآنا بيخت جهال ولا هلا عيسى دفئ والمجالة عيسى والمجالة هيو يومي يوريسا قوت جراع المنك مساخي ركوهن لأبو قيسا كنب علمائي منه جبيسا هدون نراه برقدانني قند آخرا warreen jiran ilmi isaanii irraa barannee gaadaraa hordofnu dhiiraa durbaan ja'aniif amara ilmi nuuraa nuurri ni bareedaa innaa rabbiit abbaa firee qoodaa wallaalli bahaar si buuse bidda karaasi in badaa kottuu qabadhu ulamaa'ii hayyuu gurguddaa يا نميني خرادا عندي سنة رسول كرا أحمدي نكجلشن إران دوهواني وأنبدي علماء ربي تقول فيه سين جالتا سلام جالتو وردتشي سمير مليكا نمني هتمتين قلتم من بشام بارخي سجرتو دعائي ساني افخلتو علماء أكوجي سما يا إفادكنا يا ورتي نورا إسن دبون فيهنو إجتين يدرها يوسين جراتين جرون نفدكنا ولا لندالا قمنا علماء يا علماء يا حيونما مجبيكم سحاب رقا بحره يا إوادما عجائب هذا كيسنا ثاني علماء خبج ربي ورهنا كأن سجاتني علماء هذا بيخطوان دينه عبد أوتارا تخطواني علماء دالتو أنبياء هيوت ديني إسان تتيشي قلمان قيديني بإلا في دبو قرأو فيه بدون فتني علمي برني برجيتوب قرأ فالليا خيهي سجدي مني قاربوا أبا قموجي قتا أمرني علماء ندوه بيتهن أدهمه جرلب كراهم فقين خيس دبر كل هلا ججبين قري ودقين يسعران ساني نمبوجسا لفتو تسنجيني دقيني وانقرا نمراسا وأنيا تدبير كتيدا في كتابك مركجيسا لبين باني دي ربي بروح ربي تقني بيو فيرا فقاتي دكي بيا نمني تنبيني أرخت نياته ودبي زورا حبيب جنبتي ميكا كندا أرك أمني ساجتا يدين برسي
وأجروا مسافر ما درس يا جنان وأهدوا دقين يقران وأتنه دراه دبتي خيسانا لفنان إن دمه سلانك كنان وميه كتاب أسجه ولما أنكليسا وميه كوفسا إن ورهيه إسلاما تائه أمة برسيسا هل كاتن قدها به باديا مقالا توحيد درئيسه والقيسه بكهن جلالا يا علماء هندو مسينا كيسان برايه دبت ما دلو سمهكارانو كيه جئن برتني برشيسو أنسين نفتاتني جزاء خيسا ربم تهديه بو جنتاني أكو مسينو إفاجني ولا لما أرانو بافتني بوان خيسا ملتي في نور دلوتاني مركي در آرية أمو خيسا كل وان خليسا فجافتني إذا ربين سبحانه وتعالى أكو في بيكون أكو في دندعوني عالم كينا شيخ آدم موسى نادو أبابا شيخ آدم ربين جنة الفردوسين إسان هاقم مجيسو وريني في ماتي ونساني في ربين أبسا قدا هاكنو في سبري إساني هاكنو جتا قبيني تيانتمو قبي قلبي سيناتي قبي قلبي سينا خانا كيستي كان القنو سنة يهودو تاتي حمزة سر وني دبل تجرا وني دبلو هدو سنجرو متدري سنة يهودو تاجر وخنان صحابة رسول عليه الصلاة والسلام تكا كان أصلين قصاصا يهودا الراته سينا إسا يوكان مودنو إسا قنمي صحابان كوني كيسي يهودا تري سنين بود إسلام أمت ديبئي صدرك رسول لكين عليه الصلاة والسلام نما جنتا يو أرغو بربادن صحابا كان إلالا جيشودن مكايساني ومن صحابان كون إنو دا صدرك كان أرغتشودف أكمين تقبن سنة يهودو تا ونجد كنمو مالي دا مرقا بوليتين أصلي ساغانتا وجين أوسو تري بريدان اتفقات يا غرس متي أدبرو سنة يهودو تا dhaggeeffattoota raadiyoo daandii haqaa kabajamuuf jaalatamoo jireenya keenya guyyaa har'aaf akka fakkeenyaatti kanneen nu fayyadaniif seenaa namoota jireenya isaanii keessatti milkaa'oo ta'an kanneen haamilee keenyaaf akka galatti nu gargaaran galmee seenaa keenya gaggaragalchuudhaan beeksisu keenya itti fufneerra guyyaa har'as waggoottan 1400 of duubatti deebi'uun gara bakka Yasrib jedhamtutti yaadan isin imalchiifna. bara durii keessa bakka Yasrib jedhamu keessa qeesii Yahudaa tokkotu ture. namni kun namoota magaalittitti kanneen Yahudaa hin ta'in birattillee nama hedduu kabajamu ture. namni kun amala gaarummaa isaatiin hawaasa magaalittii biratti akkam beekamaa. maqaan isaa Al-Husayn ibn Salaam jedhama. namni kun nama jireenya tasgabbaa fi jireenya nagayaa qabaachuun beekamu kan yeroo isatti seeraan fayyadamuu fi nama karooran jiruu isaa jiraatudha. wantoota jireenya milkii akka inni jiraatu taasisan keessaa jiruu isaa karooran geggeessuu fi yeroo isa seeraan itti fayyadamuu isaati. ibn Salaam guyyaa keessatti yeroo murtaa'eef rabbii isaa nama gabbaruun dabarsuudha. yeroo isaa eeggachuun namoota walitti qabuun barsiisaa barumsa ummataaf dabarsu erga xumure
gara mana bataskaanaa deemuun uummatatti ergaa lallabe booda gara maasaa tamira isaa deemuun biqiltoota tamiraa kunuunsaa. haaluma kana xumureenis beekumsa isaa dabalachuuf kitaaba ooritii dubbisutti gadi taa'aa. kun adeemsa jiruu ibnu salam kan guyyaa ta'eedha. eeyyen ibnu salam beekumsa isaa furdifachuuf yookaan guddifachuuf jecha haaluma kitaaba ooritii gad fageenyaan qo'achuu itti fufeen kitaaba ooritii keessatti keeyyattoota nabiyyiin dhumaa ergaa afuuraa kan xumuraa qabatee akka dhufu ibsu arguun qalbiin isas ergaa keeyyattoota kanatti qabamuun keessa isaa keessatti miirri haarawaa dhagahamuu jalqabe. qalbiin isas ergaa keeyyattoota kanaan qabamuun keessa isaa keessatti miirri haarawaa dhagahamuu jalqabe. miirri wal makaa kun ibnu salam keessa osoo deddeebi'aa jiru ture. magaalaa makkaa keessatti namni ani nabiyyiidha jedhu tokko ka'uu isaa kan dhagahe. ibnu salam dubbii kana haaluma dhagaheen dubbii kana mirkaneeffachuuf murteesse. mudannoo ibnu salam yeroo sanaa afaan ibnu salam irraa haa hordofnu. ibnu salam akkana jedha. dhufaatii nabii muhammad waytaan dhagahetti duraan dursee maqaa isaanii, hidda sanyii isaanii, amala isaanii fi bakka isaaniin gaafadhe. achi booda waa'ee isaanii irraa waan hin dhagahee keeyyattoota kitaabaa ooritii keessatti waa'ee isaanii odeessan waliin wal bira qabuun madaaluun eegalee. gaafileen gaafadhe kana irratti hundaa'uun nabiyyii dhugaa ta'uu isaaniin mirkaneeffadhe. haa ta'u malee dhimma kana yahudootni akkaan dhageenyeef jechaan dhoksee arraba kiyyan gabaaffadhe. bakki an yahudota biratti qabu akkan iccitii kana isaan irraa dhorkuuf na dirqamsiisee ture. kun osoo kanaan jiru yeroo muraasan booda nabii muhammad alayhi salaatu wassalaam makkaa gadhiisuun gara yasribitti imalan. nabiyyiin keenya sallallahu alayhi wasallam quba irraa yeroo isaan dhaabbatanitti namtichi tokko ariitiin sagalee ol kaasee namoota siyaamaa gara magaalittitti fiigaa dhufe. yeroo kanatti an ammoo muka tamira irra taa'ee hojii wahiin hojjechaan ture. battalaan dubbii kana dhagayetti sagalee guddaatiin allahu akbar allahu akbar allahu akbar jechuun eegalee. adaadan tiyya sagalee koo dhagahuun rabbiin si haa cufuu, maqaa rabbiitiin kakadhaa, osoo muusan dhufe amma kana caala hawwii godhattaa jechuun na mormite. anis yaa adaadootiyaa maqaa rabbiitiin kakadhaa, namni dhufe kun qajeelatti obboleessa muusadhaa, amantii islaamaa hordofaa, akkuma musee ergaa wal fakkaataa qabatee kan dhufeedha isheetiin jedhee. isheenis yeroo murtaa'eef callisuun haa ta'u garuu namni ati dhufe jette kun nama nabiyyoota asiin duraatiin dhufaatiin isaa lallabamaa turee fi ergaa rabbii xumuraa qabatee kan dhufu jedhamee kan eeggamu sanii jechuun na gaafatte. anis eeyyee jechuun deebiseef. kana booda yeroo osoo itti hin kennin nabiyyii rabbii arguuf bakka isaan jiranitti qajeelee. mana akka isaan itti boqotaniif ijaarame fulletti namoota baay'ee walitti qabamanii argee. namoota walitti qabaman keessa darbuun hangan isaanitti dhiyaadhutti deemsa kiyya ittiin fufee. yeroo sanitti jechi afaan isaanii keessaa bahaa ture, yaa namootaa nageenya diriirsaa, nyaata hiraa, halkan yeroo namootni rafanitti ka'aa salaataa jannataa an seentuti kan jedhan ture. anis rasuula rabbii gaafilee garaa gaafachuun deebii quubsaa irraa argadheera. nabiyyii rabbii ta'uu isaaniin sababaan mirkaneeffadheef ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasuulallah jechuun ragaa bahee. nabiyyiinis gara kootti garagaluun maqaan kee eenyu jechuun na gaafatan. anis maqaan koo
الحسين ابن السلام توكون اتنهمي إسانس عبد الله ابن سلام يوسف تأيهو جتشون نقافة أنس مقا ربي اسم ارجيتين ككدا كان بودا مقا برامو قافتشوهم فدو جتشون مقا إسان نافباسا جالتشوكون إبسيف كرمنا كوت ديبيونس هذا مناكية إجول لكيا في إماتي كون دبرسيسون إيغالي قلت ربي هاتقو أداداكي يكن أمري نساني قدت دبلتي ماتي وانكو هندي إسلام ما نافك إبلن هاتو ملي هنگ أنهي يم إساني فكنوت إسلام ما فدتشو إساني كان يهودو تاف أكهم بيكسسني إساني تهمون إساني سيادك يك إبلون إسلام ما إساني يرو مرتايف لقصو أفولي قلن أنيس قرر رسول التديبؤون يا رسول الله يهودوني نما سلبسو في نما صبوكا جالتني دا نموتا إسان كيسا ببيك كموتا أن غرا كيسانيت أفيري إسولين أكا والأرغن غوچون بربادا مري منا كيسان كيسات إسا ولين تاسفا برات غرو منا كيسان كيسات وقت دي أكا دقي فتنا هيمتو سنبود أسو إسان إسلام ما فرأتشوكو هم برندرة بكا أن إسان كيسات تكبو إسان غافتو أجين بود غرا إسلامت أكا إسان سينانيف غافي إيسيتوف يو إسلام ما فرأتشوكو بيكا نبرا ليفتو نعربسو نسلبسو إسان جدي رسول ربي صلى الله عليه وسلم يادان إيسيت وليغلون تولي جدن حالا كنان رسول ربي من إساني توكو كيست أكان لكت ويرغنتا سنبودا يهودو تكيسا نموت ببيك كمؤفيرا سنبودا واي إسلام ما إرى اتهما غر ربي تديبي أور ربي تأمنوا أكا قبنيس جبيساني كدتن سنبودا يهودو نكون إسلام ما فرأتشوف هي موت أوليسو إساني حالو مهبتنين رسول كيني صلى الله عليه وسلم ابن سلام اسم كيسا بك مالك أبا جتشون غافي ليه سنيف إسانيس ابن سلام هقنا كيني دا ilma hogganaa keenyadhas jechuun deebisan ilma barsiisa amantii keenya fi ilma hayyuu keenyatis jechuun dubbatan yoo inni islaamummaa qeebale isinis isa hordofuun islaamummaa ni qeebaltu jechuun rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam gaafii dhiyeessaniif isaanis rabbiin jedhini inni islaamummaa hin qeebalu rabbiin islaamummaa qeebalu irraa isa haa eegu jedhan miira sodaaf naasuteen yeroo kanatti bakkan dhokadhee turee gad bahuun isaanitti mul'adhe ifattis akkana jechuun ergaa dabarfadhe yaa yahuudotaa marii irratti dhiyaattan rabbiin beekaa waan Muhammad qabatee dhufes qeebalaa maqaa rabbiitiin kakadhaa inni ergamaa rabbii ta'uu isaa qajeelatti ni beektu raajii kitaaba oorit keessatti waa'ee isaa dubbatamee fi maqaaf amala isaa keeyyata ooritii keessatti argachuu ni dandeessu ani gama kootiin Muhammad ergamaa rabbii ta'uu isaa ragaan bahaa isarratti amantan qabaa ergamaa rabbii haqaan ergame ta'uu isaa nan amanaa an isa beekaa isaaniin jedhee arraba jiru hundan irratti gadhiisan namoonni akkasiidha isaan waliin yaadan waytaa walii galtu waan isaan dubbachuu barbaadan yogguu dubbattuuf amantii isaanii yogguu hordoftu si kabajuu handaara guddina arra si kaayuu waytaa yaada addaa fudhattee kaatu amantii isaanii yogguu mormitu gaafii yogguu gaafattu yaada walii galuu mannaa maqaa guddaa asiin dura siif kennanii turan guyyaa tokko keessatti barbadeessuu barbaadu kun sunnaa yahuudotaati Abdullah ibn Salam gara islaamat kan dhufe sammuu beekumsa dheebotee qabateeti islaamummaa kana haala cimaan jaalatee qaama fi yeroo isaa kennee fi quraana barachuutti gadi taa'ee irra caalatti yeroo isaa quraana dubbisuu fi keeyyattoota babbareedoo qo'achuun dabarsaa ture rasuula keenya waliin hariiroo bareedaa waan qabuuf yeroo hedduu isaan irraa hin fagaatu ture irra jireessa yeroo isaa kan dabarsu masjiida keessatti ibaadaa gochuutiin barumsa islaamaa barachuu fi barsiisuun ture Abdullah ibn Salam sahaabota masjiida rasuula keessatti walitti qabaman irratti haala bareedaa fi milkaa'aa ta'een beekumsa facaasuutiin beekamtii argateera Abdullah ibn Salam sahaabota keessatti akka nama jannatatti beekamee ture sababni isaas gorsa nabiyyiin rabbii
rabbi akka inni kan nabiyyiin rabbii akka inni guutumatti rabbiif bitamuu fi isa gorsan fudhachuun hojiirra waan oolcheef dabalataanis nabiyyiin keenya namni nama jannataa arguu barbaade Abdullah ibn Salamin haa ilaalu jechuun nama jannata ta'uu isaa ragaa bahaniiru fi seenaan Abdullah ibn Salam kun fedhii yahuudotni hanga har'aatti qaban ifatti kan agarsiisudha. Yahuudonni maqaa balleessuu jibbaansa labsuu fi kabaja cabsuutiin ummata beekamanidha. Ilaalchi isaanii kun yeroo ammattis gara ummata biratti darbuun madda walii galtee dhabuu ta'ee jira. Eeyyan yeroo ammaa kanas nutis ummanni muslimaa amalli yahuudotaa kun gama keenyatti wanta dhufaa jiru fakkaata. Kaleessa ijaarree fiixan baafnee saniin booda akka yahuudonni guyyuma takkaan Abdullah ibn Salam diiganii maqaa yakkuudhaaf wal ijaaranii lafaa kahanii. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala amala yahuudotaa qabaachuu irraa rabbi nu haa tiksu. Amiin. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii galmee seenaa kana keessatti seenaa guddaa akka argattan abdii qabna. Kanatti aansinee immoo akkuma jalqaba jennee qophii keenya isa itti aantuu fi isa xumuraa isinii dhiyeessina. Sana dura garuu Hamzaa dhaggeeffattoota keenya utuu nashiidaa tokko affeerree maal sitti fakkaata? Tole bareeda jazaakillahu khairan obboleettii teenya Aslee. Dhaggeeffattoota keenya afaan duwwaadhaan tursaa jirra natti fakkaata. Meegaa nashiidaa tummaan nuuf fila dhugaa? Nashiida na bira jira dhaggeeffattoota keenyaaf hin ta'a jettee yaadde tokko anis sin mormu nuuf gallakkisi. Hayyagaa heegina hayyamtee dhaggeeffattoota keenya nashiidaa istiidiyoo keessa qabnu takka isin affeerra nashiidaa kana wajjiidhaan turtii gaarii. Ghafuurur Rahiim Rahmaanur Rahiim yaa Allah yaa Allah. غفور رحيم رحمن الرحيم يا الله يا الله سيف أججمنا سمع سجودنا يا الله يا الله موتي بران كبنو تمالين كبرو يا الله رحمتك الرادين كتنو يا الله يا الله نيان كدنان سرانون غينو يا الله يا الله غفور رحيم رحمن الرحيم يا الله يا الله غفور رحيم رحمن الرحيم يا الله أرجنا وهندا كفاركنتو جرول جران نقوتو هنكنتو دروم اللي بينه تريليونتو يوم اللي بينه هنك خداتتو ترين هندو دبو الدنيا قوتو خران ربي بلآ نمتين قفتو يا ربي انكفن لكون مدتو يا قرماتا مليركن ألتو إسلام من بلؤو تواهن تقوتو تربي نو تلجي اتنو آمتو تيويسيتن إرانو قافتو نسيت تتشان يا ربي أرار خدتو من الراحة آي بدي نقوتو غفور رحيم رحمن الرحيم يا الله يا الله غفور رحيم رحمن الرحيم يا الله يا الله كما كيتين تلان هما ملكين نغنو يوسف إركن أبدون سلقنو جرون تنقبابتو تأم جانو
haguma seenellee dhiqannee dibannu huccuu gaarii qaalii uffannee bobboonnu mana darbii ijaarree xayyaara yaabbannu irree jabeeffataaf sibiila baadhannus dhibee ittisataaf guyyoota laalannus jiruun tun gabaabduu humaatu an oollu yoo duunee qabramnee awwaalamnee nafnu waan hojjanne irraa gaafatamuu nafnu har'a qopheeffannu boru waan deebifannu waan bordhalee ta'a qalbii leenjifannu gaafas najaabaanee azaabarraa hafnu jannatal firdawsiin hennaa badhaafamnu gammachuu gaafasii har'a waan dubbanneetiin ibsuu humna ittiin qabnu milkiisan argachuuf har'a haa qophoofnu astaghfirullaahi kottaa haa toibannu. غفور رحيم رحمن رحيم يا الله يا الله غفور رحيم رحمن رحيم يا الله يا الله أرجو نساب تربي قداتي رحمة إساتين أفتك أجلمتي qajeelumti dhufnaan hundi namaa tolti jiruun addunyaallee hoggusan salphatti yoo hamdii galfanne quufaa rakkinatti yoo rabbiin kadhanne halkanii guyyatti yoo san quufaa beelas qalbiin nu gammatti gammachuun qalbii immoo dawaa rakkinaati galata galfachuun fakkii imaanaati ذكرها بايفنو قلبي نجيساتي هميها بكنو قلبي نقويساتي قويتا شكري دلتا موتي ومماتي جروك زين فنة تندان دي هكاتي غفور رحيم رحمن رحيم يا الله يا الله egaa kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota keenyaa nashiida kanaan akka bohaartan abdii guddaa qabna kanatti taansuudhaan sagantaan keenyaa inni xumuraa akkuma goleetiin teennaa asliin jettetti kitaaba ustaasa keenyaa ustaas Ahmeddiin Jabal mana hidhaarraati nifaaqa fi munaafiqoota haguuggiin eenyummaa isaanii kan dhoksaa yommuu saaxilamu kitaabni kun ustaas Ahmeddiin Jabal mana hidhaarraati kan maxxanseedha kitaaba kana keessaa har'a waan isin daawwachiifnu qabna mata duree munaafiqoota fi dirree qabsoo jedhu jalatti munaafiqoonni dirree qabsoo keessatti amaloota adda addaa argisiisu qabsoo fi muddamsa munaafiqoota kana keessatti munaafiqoonni amaloota akkamii agarsiisan kan jedhu obboleettiin teenna asliin kitaaba ustaas Ahmeddiin Jabal kanarraati qophii gabaabduu qindeeffattee qabdi obboleettiin teenna asliigaa mee barruu kanarraahi qophii kanarraati gabaabumatti geeffattoota keenya maal ibsita obboleettiin teenna aslii wanni ibsu tokko waan wal qabate jiru munaafiqootaa fi dirree qabsoo bakka jedhu kanatti ammas ummanni islaamaas waa'uma dur wal fakkaatuun waa'uma zamana nabiyyii waliin wal fakkaatuun ammas ummanni musliimaa qabsoo irratti jira qabsoo kana keessatti munaafiqoota hedduutu argama jedhee warreen shakkaa duubatti dhiheessanii warreen immoo utuu akkana jenne kanuma haaluma wal fakkaatutu mul'ataa jiranitti fakkaate kanaaf qophiin kun barumsa guddaa kenna ummata musliimaa hundaaf jedhee inni yaada kitaaba gaarii kitaaba bareedaa maashaallah rabbiin ustaaza keenya umrii isaa haa dheeressuu fi rabbii mana hidhaa isaa keessaas isa haa baasu kitaaba akkanaa kana achi ta'anii barreessuun waan jabaadha wallahi rabbiin beekumsa isaanii haa dabalu kanaaf usuu dubbisnee hundi keenya barumsa guddaa irraa arganna nuti immoo har'a kan barreessi kan arganne dhiheessine waanuma xinnoo takka mata duree takkaayyuu finfinnee bal'innaan immoo utuu ummanni dubbiseetiin jedhee barumsa guddaa kenna kan jedhudha yaaduma kanan qaba. Inshallah kabajamtootaaf dhaggeeffattoota keenya meegaa obboleettiin teenya barumsa guddaa kenna kan jedhudha yaaduma kanan qaba. Inshallah kabajamtootaaf dhaggeeffattoota keenya meegaa obboleettiin teenya asliin qopheeffattee wajjin turtii gaarii. Sagolbatehaa irkifnoo akkan cabne
كجبل كرتنو أكن أبني منافقوتا في دريك أبسو كسودات هاتاو منقل قنصل نابدانو أكم كلي سببوتا إسلام مال منافقوتا ittiin balleeffate keessaa inni tokkoo fi kan hangafaa qabsoo wajjin wal qabatee amaloota isaan calanqisiisanidha. Nuti muslimtoota jedhaa dhugaaf amantaaf kabajaaf jireenyaa fi biyyaaf jecha sababa aarsaa kafaluu barbaaduu dhabuu isaaniitiin balaaleffannaaf saaxilamaniiru. Hiriirri isaaniitis faayidaa isaanii wajjin ta'uu isaa quraanaan ibsameera. Amala isaanii kanaanis balaaleffatamaniiru. Munaafiqootni bara jireenya nabiyyii sallallahu alaihi wasallam turan qananii jireenya itti aanu yookaan akiraa irraa addunyaa tana akka filatan gocha isaaniitiin raggaasisaniiru. Waan ta'eefis dhugaaf aarsaa kafaluuf barbaadu dhabuun qaama amala munaafiqootaa ta'uu islaamummaan ni barsiisa. Beekamuus kan qabu qabsoo kan jechisiisu aarsaa kafaluudha. Munaafiqootni garuu aarsaa hin kafalan. Dirqama kafaluus akka qaban keessi isaanii hin fudhanne. Ta'uu isaatiinis kun amala isaan adda godhu ta'e. Amala isaanii isa kana namni isaan wajjin qooddatu amala munaafiqaa tokko akka qabaate ergamaan sallallahu alaihi wasallam ibsaniiru. Ergamaan sallallahu alaihi wasallam akka jedhaniin karaa rabbii keessatti osoo hin duulin yookaan itti gaafatamummaan duuluu osoo isatti hin dhagahamin fi osoo duuluu hin hawwin namni du'e amala munaafiqaa tokko qabatee du'eera. Musliimtu gabaase. Boqonnaa kana jalatti duulaan wajjin wal qabatee sababoota munaafiqootni ittiin dhaadheeffaman yookaan qeeqaman bal'inaan xiinxallina. Sababa duulaatiin quraannii fi hadiisni maaliif munaafiqoota akka dhaadheesse bal'inaan ilaalla. Kana seeraan akka hubannu falaasamaa fi barsiisa islaamummaan qabsoof qabu ilaaluun faayida qabeessa ta'a. Kana yoo hubanne gadi aantummaa yaada munaafiqootaa salphaa amala isaaniitii fi olaantummaa imaana mu'mintootaa wal bira qabuu ni dandeenya. Waan kana ta'eefis islaamummaan miidhaa bifa kamiinuu baadhachuu dhabuu fi qabsoo ilaalchisee barsiisa jiru itti aansee mata duree tokko ilaalla. Tokko qabsoo fi muddamiinsa munaafiqootaa. Munaafiqoon tokko kanneen jalqabuma irraa mo'atamanii fi kufan. Lama ni qabsoofna jedhaa guyyaan murannoo yoo dhufu garuu ni dheessu yookaan baqatu. Sadi haguuggii waan adeemsaan waliin hin galiniif jedhuun kanneen fottoqan. Afur isaan biroo qabsoorraa dadhabsiisuu yookaan ceemisiisuu. Shan lola keessa erga seenanii booda dhokannaan hulluqanii bahuu. Jaha qaccee taa'anii eenyutu mo'atin na laata jechuun hordofuu. Torba kan dhiphatan islaamummaaf osoo hin ta'in lubbuu isaaniitiif. 8 gatii xiqqaa kafaluu isaaniitiin lolatti hin deebinu jedhuu. 9 mu'mintoonni yoo miidhaman nuti durumaayyuu jennee turre osoo nu dhagahanii jiraatanii jedhu. Mee qabxii tokkoffaa haa ilaallu. Kanneen jalqabuma irraa mo'atamanii fi yookaan
kufan. Munaafiqootni rakkoowwanii fi dararaa afoo dhaabbachuufis ta'ee si'aa'inna aarsaa kafaluus ta'ee hamilee hin qaban. Ta'uu isaaniitiinis miidhaa dhabiinsa haqaa, cunqursaa fi dhabiinsa bilisummaa akkasumas hubaatii aamiin jedhanii fudhatu. Waanjoo miidhaa isaanitti fe'ame gatii kafalanii dhabamsiisuurra mataa isaanii qabsoo irraa dhabamsiisuu filatani. Munaafiqootni dhugaaf kufuu, haqaaf waardiyyaa dhaabbachuu yaaduu yoo jalqaban cinqii yookaan dhiphinnaan liqimfamu. Du'a akkaan sodaachuu isaanii irraa kan ka'e cinqaa gadi fagoo keessa seenan. Bara jireenya ergamaa Rabbiitti sallallahu alaihi wasallam Rabbiin lola ilaalchisee seera buusuu isaatiin qofa munaafiqoonni akka nama sakraa du'aa irra jiru ta'ani. Ergamichis sallallahu alaihi wasallam akkaataa namni machii du'aa irra jiru ilaaluun isaan ilaalan. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuraan ifa taate buutee fi keessaa isheettis wayita lolli dubbatame isaannan qalbiiwwan isaanii keessatti dhukkubni jiru haala namni sakraa du'aa keessa jiru ilaaluun yoo si ilaalan isaan argita. Garuu ajaja Rabbiitiif harka kennachuu isaaniif wayya. Ajajamuu fi gaarii qofa dubbachuu isaaniif wayya. Dubbitti yeroo murtoofteef Rabbii fi amanamtoota osoo ta'aniiran ture gaarii ture. Suuraa Muhammad lakkoofsa 20-21. Munaafiqoonni waa'ee lola Qur'aanaan dubbatamuu isaa qofaan gara duubaa deebi'an. Kun kan ta'e imaanni isaanii kan fakkeessu waan ta'eefi nifaaqaan faalamuu isaatiinidha. Waa'een lolaa dubbatame jechuun dirqamatti waraanni ni adeemsifama jechuu miti. Yoo adeemsifameeyyuu ammuma tana jalqabama jechuu hin turre. Waraanni yoo jalqabeeyyuu dirqamatti duuti ni argamti jechuu miti. Quraanni akka nutti himutti munaafiqoonni karaa Rabbii subhaanahu wa ta'ala keessatti qabeenyota isaaniitiinis lubbuuwwan isaaniitiinis qabsaa'uu ni jibban. Ajajoota Rabbiis subhaanahu wa ta'ala faallessan. Amaluma isaanii kana Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkana jechuun ibseera. Karaa Rabbii keessatti qabeenyota isaaniitiin lubbuuwwan isaaniitiinis qabsaa'uu jibban. Suuraa At-Tawbaa lakkoofsa 81. Munaafiqoonni dandeettii osoo qaban warreen hin duulle wajjin manneen isaanii keessatti
kaa'us jaallatan. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala isuma kana akkana jechuun dubbateera. Warreen hin duulle wajjin duubatti hafuu jaallatan. Suuraa At-Tawbaa lakkoofsa 87. Kanaan dura akka dubbannetti yeroo duulaa Taabuukitti ergamaan Rabbii subhaanahu wa ta'ala munaafiqa Jaddi ibnul Qays jedhamu isaan wajjin Roomaanotaan akka lolu affeeran. Innis karaa Rabbii irratti qabsaa'u akkaan jibba ture. Kanaafis yaa ergamaa Rabbii duula irraa akkan hafu naaf eeyyamaa na hin qormaatinaa jedhe. Sababni isaa yoo gaafatamus dubartii baay'ee jaalladha. Isa gosti tiyyas ni beeku. Dhiisee deemuu hin danda'u. Yoo deemeeyyuu dubartiiwwan Roomaanotaa yoon arge obsa akka hin dhabneen sodaadha isaaniin jedhe. Isa kana ergamaan yoo dhagahan isarraa garagalan. Ti'aansuunis duula irraa akka haftu siif eeyyameera jedhaniin. Namtichi dirree waraanaatti argamuu akka qormaataatti laakkawe. Na hin qormaatinaa jedhe. Rabbiinis naamusa inni mul'ise kanaan qormaata kufuu isaa labse. Waa'ee munaafiqootaas ibsaati gidduun akkana jedhe. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا keessaa naaf eeyyam na hin qormaatin kan siin jedhutu jira. Dhagahaa isaan qormaata keessatti kufaniiru. Jahannam kaafirtootatti kallattii hundaanuu marsituudha. Suuratul At-Tawbaa lakkoofsa 49. Jibbaansi munaafiqootni qabsoof qaban akkaan gadi fagoodha. Ta'uu isaatiinis duulatti hirmaachuu dhabuu fi deemsi mallattoo isaanii kan isaan adda godhu ta'eera. Kanaafidha hadiisa Abu Hurayraan dabarsan irratti ergamichi sallallahu alayhi wasallam akkana jedhanii kan dubbatan. Karaa Rabbii irratti osoo hin duulin yookaan itti gaafatamummaa duuluu akka qabu osoo itti hin dhagahamin kan du'e amala munaafiqaa tokko qabatee du'eera. Kan Musliim gabaase. Inshallah qabxiiwwan biroo yeroo biraa ilaalla. Waan waliin turtaniif jazakallah khairan isiniin jenna. Gootota hidhaa jirtuuf jedhee hundi awwaata. Tokkoomee wal qabatee Rabbi ofiif to'aata. Fedhii Rabbii guddaatiin ammaa fiixaan bayataa. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota hordoftoota keenya mata duree kana irratti qabxiiwwan jiran kana qofaa miti obboleettiin teenya asliinis tuttee jirti. Obboleettiin teenya aslii jazaakallahu khairan qabxii akkaan muhimmiidha kan nuuf kaafte. Haala yeroo amma keessa jirru kana keessatti hundumtuu keenya kan keessatti of ilaaluu qabnudha. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sahabtichi argitee duniyaa kana irratti jannatni himameef munaafiqummaadhaan of shakkaa ture. Nuti hoo sadarkaa kamii keessa jirra ofaa ilaallu guyyuurraa guyyutti of to'achuun barbaachisaadha. Qabxiiwwan kana qofaa miti inshallah sagantaawwan keenya itti aanan keessatti inshallah kitaaba kana keessatti ustaasni keenya Ahmeddiin Jabal mana hidhaarra taa'ee kitaaba inni nuuf katabe kan haala akkamiidhaan gama hawaasatti illee dhaqqabsuu dandeenya jennee yaalii guddaa taasisaa jirra. Rabbiin akka nuuf laaffisuuf hawaasni keenya du'aa'ii nu haa taasisu. Obboleettii teenya aslii sagantaa keenya gama goola butti dhaqqabne jirra. Sa'aan nu qabnus dhiphataa deemaa jira. Egaa maaltu nu hafe? Maaltu nu hafe kana booda mata dureewwan oduuti ka. Tole mata dureewwan oduu wajjin turtii gaarii dhaggeeffattoota keenya. Alima guddaa Sheekh Jeelaan Adaanuu dabalatee kan galmee Abdullahi Aliyuun himataman musliimoonni 5 murteen kennamee fi caamsaa 2008 ragoota sobaa abbaa alangaa 4 dhaga'uuf beellamni kennameef. Kitaabni beekaa seenaa Ustaas Ahmeddiin Jabal biyya Saudi Arabiyaa
magaalaa Jiddatti guyyaa har'aa maxxanfame. Musliimoonni magaalaa Dasee galmee Ahmad Idris jalatti himataman guyyaa borii mana murtiitti ni dhiyaatu jedhamee eegama. Musliimoonni magaalaa Finfinnee fi kutaalee bulchiinsa garaagaraa keessaa humnoota tikee wayyaaneen qabamanii hidhaman kanneen galmee Nabiyyuu Siraaj jalatti himatamanii jiran torba guyyaa borii murtee abbaan seeraa haa jijjiiramu moo hin jijjiiramin jedhu dhaga'uuf mana murtiitti dhiyaatu jedhamee eegama. Godina Harargee Bahaa aanaa midhaagaa tola keessatti hawaasni rakkina bishaanii cimaan gaaga'amaa akka jiru beekame. Mootummaan Itoophiyaa hongee biyya keessatti muudateef qamadii toonii 500,000 bituuf socho'aa akka jiru Reuters gabaase. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkuma jalqaba assalaamu alaykum jennee sagantaa keenya har'aa eegalletti amma immoo nagaa isinitti dhaamanne gargar deemuuf jenna. Amma ammaatti kan isin wajjin ture obboleessa kiyya Hamzaa Booranaa fi anis Aslii Oromiyaati. Yaada sagantaa keenya irratti qabdanii toorumaa WhatsAppii keenyaatii fi Facebookii keenyaan nuun gahuu hin dagatina. Yaadni keessan nu jajjabeessaa, yaadni keessan dadhabina keenyas ni jajjabeessaa. Waan jabaachuu qabus nu himtanii kanaafis hamma ammaatti yaada nuu kennataniif baay'ee galatoomaa jecha uf durattis yaaddoottan keessan isinirraa eegna. Egaa walumaa galatti sagantaan keenya har'aa kana fakkaata. Ati wanni itti dabaltu yoo jiraatte Hamzaa carraatiif kenne. Jazaakillahu khairan obboleetti teennaa Aslii Oromiyaa kabajamtootaaf dhaggeeffattoonni keenya yeroo ammaa kanatti hawaasni keenya du'aa'ii barbaada. Du'aa'ii keessaniidhaan yeroo kamuu jabaadhaa bakka jirtan hundatti qabsoo kallattii hundaan geggeeffamaa jiru irratti jabaadhaa. Ergaan keenya ergaa yoomiti kun ergaa roorroon irratti geggeeffamaa jiru kan cal'eessadhaan bira darbuu kan dandeenyu waan hin taaneef harka wal qabannee jabaannee qabsootti haafifnu. Eegii qabsootti kan hin fufne taate qabsoon kun kan dhaabbatu yoo taate akkuma mootummaan wayyaanee ammatti kunoo manneen keenya arra deemtee dargaggoota qeerroo keenya cabsaaf cafaqaa jirtu kan egereen uummata keenyaa akkaan fokkataa ta'uu fi gabrummaa dachaan jabaa keessa seenuudhaaf deemna. Kanaaf qabsoon jalqabame kun wanni boodatti dhaabbatuuf tokkos akka hin jirre deebinee deddeebinee dhaamsa keenya dhaamuudha barbaanna. Dhaamsa keenya jabeessinee dhaamuudha barbaanna. Kanuma dhaama obboleetti teenya Aslii. Egaa ka galatoomii Hamzaa obboleessa kiyya Rabbi jadaatti haaf kafaluu nutis akkasuma jennee yeroo hedduu isaanitti himnaa dhaggeeffattoota keenya walumaa galatti egaa nagaatti haa jennu ka. Ayyee hamma sagantaa keenyaa itti aanutti deebinee wal arginutti wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. غفور رحيم رحمن الرحيم يا الله يا الله غفور رحيم رحمن الرحيم يا الله يا الله نمان جنة ملين اللي بدين ابنو المنا ما تاني قوتم كلوفنو حتى اللي قروها قم دندنو خلت شامل كفني ربي فاسجودنو تجي برا قريدو كاها تبنو خيري قبنو هند ربي فاوجنو قلبي مبونا فيتي هايسي قد قبنو أكبر فول ربي تيستين بدا فمنو نما طلعولو هاهد ميفنو ركتا غرغارو آداها قدنو نما مفتشيفني أو فيها غافنو هذا أبا كن اسمها خادمنو ورسال فين قبنو إساني ملكوفنو إساني الرام بنان خسارمو نفنو غفور رحيم رحمن الرحيم يا الله يا الله غفور رحيم رحمن الرحيم يا الله يا الله غفور رحيم رحمن الرحيم يا الله يا الله غفور رحيم رحمن الرحيم